Ana akkuma argitan ilaala borciin qabu dhugaa waaqa jaakettiin baasa ilaala borciin natti hin jiru dhugaa waaqa ilaala kanaaf salphaadhaaf fayyadama dhugaa waaqa baay'ee tokko sin fayyadaa kunu argitanii akkasin siniin jala ammanumaatti na waliin tura. Ashama harka fuune hordoftoota YouTube channel koo akkam jirtu nagaa keessanii ambaay nagaa kooti waaqayyoo galatu isinoo akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanii arrammoo maal fidee dhuftinaan jechuu dandeessu waan ajaa'ibaa tokko isinitti argisiisa keessumaa warroonni borxiin sirrakkisa dhugaa waaqaa jechuudha haala salphaatti ofirraa balleessuu dandeessu isiniin jira. Innis maal yoo jettani amma dhuma viidiyoo kootti na waliin turaas YouTube koo subscribe like comment gochuu hin dagatiinan isiniin jedha. Kuno sinittin argisiisa hamma dhumaatti na waliin tura. Kana qofa miti kan hin qabu baay'ee jira. Sinittin argisiisa akkamitti haala salphaatti borciin nurraa baduu danda'a. Kan jedhu sinitti argisiisa keessumaa ijoolleen mana madaamii ganama uffatanii galgala yeroo ciisuu kaatan yeroo rafuu kaatan jechuudha ofirraa baastu. Dhugaa waaqaa jechuudha haala salphaatti sinirraa bada borciin keessumaa warri borcii qabdan dhugaa waaqaa itti fayyadama onlaayinii irrallee jira onlaayinii irraa argattanii bitachuu dandeessu suuqii irrallee jira suuqii irraa argachuu dandeessu kanaaf kana itti fayyadamaan siniin jira kan akkuma na argitan dhugaa waaqaa kuno borciin qabu kuno akkuma argartan ani borciin qabu dhugaa enna akkasiniin jedha akkamitti akka uffatamu sinittin argisiisa amma dhumaatti na waliin tura. Amma fakkeenyaaf yeroo pireediin koo fanarra jiru nuffadhuan. Sababiin isaan beektu qasaniyyuu yeroo pireediin keessan sinirra jiru nuffatiina. Maani nuffadhu yeroo pireediin irra jiru dhugaa dubbachuuf. Shamarran jechuudha wanti kun dhiira laallatu shamarran malee. Enna akkasiniin jedha na waliin tura sinittin argisiisa. Ishee ijoollee keenya laala. Onlaayinii irraas bitachuu dandeessu suuqii irraas bitachuu dandeessu ani garuu kana suuqii irraan bite dhugaa an garuu suuqii irraan bite amma dhumaatti na ilaala akkuma argartan ani borciin qabu akkamiin akka uffadhu isinitti na argisiisa kuno argaa jirtu Iya awal keessaan iyyuu pilaastikiidha. Amma iddoo barbaadetti kan garuu yeroo hojii hojjedhu uffata jalaan hin uffadha. Amma kana jalaan hin uffadha. Kana uffadhee kee uffata irraan dabaladha. Argitanii? Kuno argitanii? Akkatti inni qabee jiru nuti kun dhugaa waaqa baay'ee salphaadha fayyadamaan sin jira baay'ee tokko salphaadha torbee lama gidduutti borciin keessa sinirraa badaa waan kana fayyadama kana qofa miti kunis jira ani suuqiidhaan bitee Amma kana uffadheen sinitti argisiisa. Kanas uffadheen sinitti argisiisa. Kanas uffata ofirraa baasa kuno. Dhugaa waaqa baay'ee tokko bareedaadha fayyadamaa siniin jedha. Waan ofii kootii na fayyadan sinitti argisiisaa jira. Ijoollee baay'een borcii qabaachuu dandeessu balleessuuf faa jettanii siniif baduu dhiisuu danda'a. Kuno kanammoo akkasiin uffattu kuno argitanii
qabsiisee jira asitti garuu seeraan hin qabsiisne sanumatti argisiisuuf jedheetanii argitanii margamaan gawaa qalala akkatti garaa kooluu walitti cammat godhe na fayyadamaa baay'ee tokko sin fayyada kuni kana fayyadamaan sin jira dhugaa bitadhaa fayyadama uffata jalatti uffattu nama fakkeenyaaf yeroo hojii madaamee hojjennu hin beektu hundi keessanuu bijaamaadha kan uffannu ani kana jalatti uffadhan bijaamaa koo irraan uffadha galgalan baasu isinitti meera yeroo pireediin keessa isinirra jiru hin uffatiina ani waan inni hin uffanneef malee rakkoo qabanatti hin fakkaatu inna akkasiniin jedha salphaatti borciin hin bada dhugaa salphaatti bada borciin kana fayyadamaa borciin salphaatti bada dhugaa rabbi kuna waan anaan na fayyada akkuma argaatan borciin qabu dhugaa akka waan anaan na fayyadeef waan inni xiqqimiinsa argeef isinitti argisiisaa jira yeroon biyya garuu dhugaa waaqa baay'ee isaa bitadheen galan jedha inna akkasiniin jedha fayyadamaa kanas isinitti argisiiseera anaaneeta lamaan qaba lama qofaayyuu miti jira dhugaa waaqa kan hin uffannellee dura kana erga kun kanas xiqqoo dadhabee kana geeteen isaa addisiitti immoo darba jedheetan malee karaa karaan uffadha innaa itti fayyadamaa dhugaa waaqa baay'ee tokko isin fayyada keessumaa warroonni borcii qabdan waan kanatti fayyadamaa qaamni keessa illee dhugaa waaqa bareedduu taati borciin dhugaa waaqa ulfuma nama fakkeessaan duraan qaban ture garuu ispoortiis nan hojjedha ispoortii dheengadde isinitti argisiiseen ture isas nan hojjedha ganamas galgalas yeroon hojii madaanii koo fixu kanallee nan uffadha kanammoo guyyaa uffadheen akkasin siniin jedhaa sin fayyada bitadhaa warroonni suuqiidhaaf ammoo yaani suuqii hunda hin jiru suuqii uffanni ispoortii fa'aa argamu sirriitti jiradhan wanti akka kanaallee dhugaa dubbachuuf deemeen beeku akkuma carraa suuqii uffataa deemeetan argadheen bitadhee suuqii uffanni ispoortiin fa'aa jiru sirriitti ayinetaan jiradhan kan ziippii qabu wayis jira wallaan irratti hin arge kan ziippii qabu wayis jira isas yoo fayyadamtanii kan immoo qulfii akkasiin qulfii qabu wayis jira kattiin itti kakkeessa wayi innis jira ayinata baay'eetu jira bitadhaa fayyadamaa warroon immoo suuqiidhaa argachuu hin dandeenye immoo onlaayinii irraa argachuu dandeessu salphaatti onlaayinii irra jira wanti akka kanan siniin jedhaa kana fayyadamaa dhugaa waaqa sin fayyada akkuma argaa jirtanii fayyadamaa sin fayyada siniin jira akka ijoollee keenya YouTube ko subscribe like comment gochuu hin dagatina videoon ko arra kana fakkaata amma video biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaan siniin jedha fayyadamaa dhugaa waaqa kun baay'ee tokko borcii balleessa fayyadamaa motorbee lamaan booda ilaalame sin fayyadan siniin jedha kana kattiin taqallaleen jira kanallee kun akkuma argartan borcii hin qabu